atis akkasii iddiin bareeduudha ilaalanii garuu sooratanii dabbumaatu uumu gamaal jedhanii lafa diimina kan hamaati. Atis akkasii gubbaasii bareechee ta'insa kee fokkisee waa arkeeti gooyitaan bofa miila dhoorkee haala kan kee badaa keessa keessi argee ji'arraa miti Ameerikaan ardi warraa caalchistee filatte garuu jaalalarraa awwaasheen an qabu silaa ofiin baate nama rarte akka gabraa gurguramtee jaa. Seenaa obboleessa kiyyaati Jaafar Suleeti. Akkuma siin jetti egaa walleen jaalalaa hundinuu billiin baasetiin kiyya ta'uu hin dandeessu. Ibsarraa laalladhee dalaguu hin danda'a. Osoo ati hin beekin waan ati taate irraa dalaguu hin danda'a. Osoo caaltuun hin beekne waan caaltuun taate irraa dalaguu hin danda'a. Waan dura ta'uu deemu ta dabartee irraa ta'amma ta'aa jirru irraa jechuudha. Seenaa obboleessa kiyyaati. Wallee san min uggure waan si ajaa'ibu keessa. Dhabaman godhee min cunqurseen min awwaalee jechuudha. Maaliif hamilee nama sanitti dhuunfeen eegumaan baase godhan dhabama godhee jechuudha. Obboleessa kiyya Jaafar Suleeyman eega fuudhee jaartii godhatee wajjin jireenya eegalan booda jaartuma isaa tana humnaan jalaa fudhatanii gara Ameerikaatti ergatanii achitti maatuma isaaniitiif kennan dubbachuun feene baay'ee wallaahi wanna kana dubbachuun feene maal jireenya nama dhuunfaatti waan ta'eef haa ta'u gabaabumatti ibsaa kiyyaa kana silaa hedduun haasa'uu fadhaa jireenya nama dhuunfaatti tuquun feene sigalee nama seenaa kana deebii kan kee deebisuudhaaf nama kana madeessuu hin danda'a waan jiruuf sirraa gabaabsa. Thank you Barree galatoomii. Gaafiilee gaafatamtoota bareedaan deebisuutu jira. Biiftuu carraan ka'eeti caaltoo gadi itti dabalchuu qabda asii qabda. Dhumarraan gaafadhaalee. Saya bisu itu vigari tante. Eenyudha ka'ee dhufe bar. Bisu itu vi. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam baga nagaan dhuftee gaaffii deebii abdee show godhaa jiru irratti dhuftee hirmaattee na bareechuu keetiif gamarmaan galatoomii siin jechuu barbaada. Atis Farhanii keenya weellisaa baay'ee jaaladhu fi dinqisiifaadha. Baga nagaan dhuftee galatoomii ulfaadhu. Sitti haa baratu jedha. Gaaffii kan koo garuu caaltuun na jalaa fudhatee. Turkiin qabee gaaffii keessi na jalaa fudhattee gaaffii masan fakkaatudha dhugaadhaan. Amma sirba baay'ee sirba meeqa hin qabne na deeftee isa jedhu san mudannoo qabna. Artistiin kun eenyu jedhaatiin nuti seenneetiin maqaa kana itti sajjalleetiin kan barreessine sarchi goone. Akkasuma yaani dubartiin yeroo baay'ee namoota akkanaa kana hin jaallatu jaalalaan sammuu isaanii hin booji'an. Ajaa'ibuma isaarraa, aartiin isaarraa, uffannaa isaarraa laalanii jechuudha. Namni bilbilee keessan jaalala si gaafatan jiru sirboota akkan fayyadatu. Xumurarraan maal jettee? Namni siif bilbilee jaalala yaani fakkeenyaaf amma artistoota hedduu namni ni jaallata. Kamaal bilbilee jaalala si gaafatu jiru. Ani eegan bultii horaa. Ibsaadha. Okay. Ayah Okay, itu. eegan bultii horaa dedhiisii osoon singilii jiruutu gaaffii qilleensarraa gaaffii jaalalaa tan qilleensarraa hin taasisumne maaliif jennaan ani akka ajaa'ibattiin hawaasa Oromoo kanarraa hangan dandeetti ife eega jechuudha. Waan maqaa kiyya tuqaa fi waan maqaa saba kiyyaallee balleessaa irraa hin ife eega. Si jaaladhee, si maraadhee, si du'ee summiin dhugu jirallee yoo jette san ittiin seenu si galee osoo wanni feete taate jechuudha. Maaliif feeka ta'uu dandeessi riikoordii jira yeroo kana viidiyoo nama waraabaa namni kun audio nama waraabaa kanaaf namni hedduun naan ja'a eegan bultii ijaares gaafan singilii jirullee naan ja'a garuu ani hin keessummeessu gaaffii qilleensarraa. Gaaffii lammataa jechuudha.
asumaan haadha manaa kan ta'e baay'ee jaaladhaan dhugaa dubbachuu baay'ee jaaladhaan hin dinqisiifadhaani. Isheen tun baay'ee bareedduudha kun wanti isheetti hafee hin jiru yeroo baay'ee dhiironni keenya qalbiin isaanii ho'iiti asheetaa irratti hin dabaladha yookaan wanta akkasii yaaddee beektaa guyyuma tokko isaa ta'u. Asheeta irratti yaaddee ni beektaa waggaa jirtu. Jaartii lammadaa ni dabaladhaa yaaddee ni beektaa. Dabalachuu baanta? Kanaaf deebii gayaadhaan siif kanna akka shari'aa islaamatti dhorkaan qabu dabalachuuni hanga afuriin hayyama mana fakkaata. Angaruu isiin naaf gayaadha jechuun akka gartee dhimmaatti itti si dabarsa. Waan sirraa hir'atee fi dhimma itti si haajamsiisu tokkotu jaartii lammadatti si dabarsa. Sigaleemi? Kanaaf wanni dhimmi jaartiiti ashiitaa bira na dabarsu ila ammaa hin argamne. Kanaaf hanga ammaa yaadee hin beeku biifte ta'e. Galatoomii gaafiin kiyya kanuma umrii dheertuu waliin ni jiraadha baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin dinqisiifannaa. Akkami kana qajeelee jira dhiiroo naani biifte ta'e. Biif naani. Deebisuu gaafachuun qabdu ture. Gaafachuun qabdu akkanuma nama haa tattaa'u malee. Namni akkana garuu waan nama hin gaafatu. Waamaa jira saa? Gaadis beekamaadha. Hin gaafatan jechuun gaafii hin beekama maloonni shamarran keenya artistii tokko sirba isaa yoo jaalatte isuma jaalatan hin gaafatu. Deebiillee akka shari'aa keenyaatti akkumatti jechuun shari'aan keenya gaafa isin eeyyamaa dhiironni keenyas waan akkasiin yaadu waan kana yaaddee beektaa. Itti kooti gaafii kan kootiif deebi'ee jira. Thank you. Caalaa Nuree mee muutu kaakaas ni jirta? Gista akka abdee osoo inni gaafii gaafan koomentii cufiiti. Qoyi nan cufa. Yaa. Hataabtaa godhan. Isaanii turan niin beeku. Ayyee. Ayyee tiimi taap godhaa jiin. Guys, share copy link kana akkuma kudhanii geessaa taaptaabis. Copy link kana akkuma kudhanii geessaa. Yaa okay gaafii itti dhufaa isin hangasu. Namni bakka koomentii taaptaap godha waan ta'eef okay. Go ahead. Okay galatooma ulfaadha. Ani gaafii karaan irraan qabu. Abdummaan waan akkana kana yaaddee yeroo takka kanatti nuti faa warra akkanatti kanarraa iyyuu waan akkana kana gootee gartee nu baarsuu hedduu hedduu galatoomi abdii. Lammaffaadhaatti immoo gaafaraan sila artistii jabaa keenya ammallee rabbi nu keessa haa bulchu umriis rabbi nu haa dheerisu jenna wanti hedduu dubbachuu dandeenyu hin jirtu. Kanumaaf wanti kanaa kun nutti haa baratu wanti akka amma abdii shawuu yaadu kuni hunduma keenya amma namni deemee mana banatee waan garaagaraa haasa'us dhufee bakka kana kanatti bashannana. Hedduu takka nu galatooma hedduu takka nu jiraadha. Umrii dheeraadhaa isin jechuu barbaada. Ulfaadhu. Okay. Kee irraa. Ibsaan beektee inni seene wallahi nasiiba tuqamee eefa seeneefuu baasu nama kana. Gaafatu. Ifka. Hello. Hello. Nama kanan tuh. Oke, ikan dari gerak. Tali gaji dan itu gitu. Ini kabetnya. Itu lupa. Ya. Oke. Gaafii kana miidiyaalee garaagaraa irratti gaafatamu ummala ani hin argine garuu artistii Farhaan Soleedha gaafa jalqaba wallee jaalalaa eegalu waa'ee dhuunfaa isaatii wajjin wal qabateeti moo waa'ee hawaasa keessa jiru yookaan hiriyaa keessatti arginu wallisi. Kana reefu deebisee ture hin jirtu ture jalqaba. Deebisee ofuma deebisa yeedis. Bani bittu komentii. Bifa komentii wad. Ibsa. Gaafii gaafattu turte? Yaa.
Si deebitee moo Anuun dhageenye maal naan jee ture. maal gaafattee ture? Gaafiin tiyya Eenyu? Ulaatus dhufeeramu. Memo warri sagalee mormuu gaamuutti osoo inni jiru. Gaafiin tiyya farree akkana jetti. Abdillee yoo si gaafate hin beeku. Garuu suman gaafadhaa. Gaafadhu rakkoon qabu. Jiruun tee maal fakkaatti? Maddi jiruu galii teetii maali? Maaliin if jiraachisaa jirtaa? Aartii kana qofa moo biratti waan dalagatti ni qabdaayi? Aartii qofaan haala martiin Oromoo irra jirtu kanarratti if jiraachisuu ni ulfaatti. Wanni kun akkamii? Keessafuu waan silaalu Finfinnee keessa akka jirtu jiraatus quban qabaa. Okay. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akka kiyyaan silaa wallee wal jala gadhiisuun fadhu xiqqoo hafuuraan fudhachuu barbaada waan si ajaa'ibu keessaa maaliif ta'uu danda'ee jireenya kiyyaa aartiidhaan wal qabata. Fuula uummata kiyyaa dhaabbadhee hangaan lubbuun jiru rabbi fuula uummata kiyyaa nan dhaabin fuuluma ilma namaatu nan dhaabin hin jaa. Fuula mootummaattis maafin dhaabbadhaa fuula uummata kiyyaattis maafin dhaabbadhaa jee ani boqonnaan qabu waan si ajaa'ibu keessaa silaamaan tana intarviiyuun kun jiraachuu baate saatan hojiirra jiraa jechuudha. Akkaataan itti maallaqa fiduu irratti jechuudha. Ani hojii biraa duriif numaan qaba ture. Amma immoo hojii hin qabu. Hojiin tiyya aartuma qofti irratti xiyyeeffatte galiin tiyya garuma yuutubaatiin kun piraayiveesii kiyyaanii rakkoo tiyya dubbachuun barbaadu akka namni beekullee hin fadhu hanga kiyyatti ishii gaheetuman jiraachuutti jira jechuudha. Thank you farree galatoomii. Safwaan muutirraa jirta. Muutirraa faatii ragaa fi teessii dabalaa. Welcome kabajamoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farree. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akkam nagaa abdii ibsaa caaltuu Dr. Biiftuu hundi keessanuu nagaa. Ibsaa kiyya deebiin si deebitee? Nagaa Sudaan kabajamoo. akkana keessatti barbaadetti piraayiveetii gootee malee ilaa xiqqaashoo. Namni keenya kun rakkoos dubbachuun fadhu waan ta'eef annan beekaasii yookaan naaf galtii garuu namootaaf galtii yaada jiru irraa akkuma beektu deebiftee galatoomii ulfaadhu biroo. Yeroo hedduullee gartee ibsaa kiyya wallaahi hedduu galatoomii ati sooshaal miidiyaa irratti nama gargaaruudhaan beekamtaa hedduu nama gargaartaa. Wallaahi hedduun si jaaladha garanumaanuu nama kutaadhaa fi amantiidhaan nama qonna keessaa tokko Oromoo kutaadhaan hin qooddu jechuudha. Artistoota fa'aa ispeeshaalii cinaan dhaabbataa anaanillee dhuftee piraayiveetiin na gaafattee jirta gaafii tana si deebiseetiin ture. Eega farhaan rakkoo akkanaa kanarra jiraattee jireenya kan kee yoo akkanarra jiraattu taate sababa laa qabda akkasi cinaa dhaabbatan goonallee jettee na gaafattee jirta. Ani hin barbaadu siin jeetiin ture. Maalifi yoon dhukkubsadheehu saba kiyya cinqee na wallaanurra dhukkuba saniin du'ee haa awwaalamuu jee si himeetiin ture jechuudha kana jira. Kanaaf ani hangan dandeetti fedhu agabuu buluu, fedhu ala buluu, fedhu bishaan dhugee buluu, fedhu quufee buluu kanin itti haajamu rabbii tokkicha qofa. Rabbii tokkichi yoo jireenya kiyya wal naa qixxeesse. Harreefun tana maaliin jechuudha maal na gaafate abdeen maaliifin beekamee jettee sheenoteen gahee taa'ii naan jedhe sheenoteen hin beekaa jeeti deebiseetiin ture. Wanni na sheenes waan akkanaa tana fa'aadha. Amata 16 jechuudha aartii tana keessa 17 kan hin jiru. Walleen tiyya jalqabaa caayaan jaalalaatu amata 16 eega baate san dura osoo walleen baasiin dura hangan albama kiyya dalaguu fi
hangan isteejirra dalagaa turee jechuudha. Sani wajjin waggaa 17-18 ni taana gabaabumatti jechuudha. Areeda kanan baafne ijoolleedha. Gaafa san gaafa itti seenu gaafa sirraa hanga ammatti jechuudha. Egaa barmeela kana keessaa bishaan waraabbadhee dhuga jechuun gingilchaadhaan waraabee dadhabe humna tiyyan fixe jechuudha. Galee kanaaf gama biraatiin hoggaan as deebi'ee ilaalu jechuudha. Hawaasni kiyya aartii kanarratti naa bayyanatee hin jiru ittiin dammeeyne. Ifin mootummaan ittiin aan dammeeyne. Na gargaaruudhaaf karoora ittiin qabu jechuudha aartii tiyyarratti. Hawaasni kiyyas ittiin aan bayyananne. Akkamitti ittiin aan bayyanatin? Ifin wanni biraatu yoo hafe. Amma eegana keessaa baafte. Wanni biraatu yoo hafee jiraate ilma namaa tokko hoggaa guddachuudhaaf darajaa isteeppii tokko ol tarkaanfatee yoo gargaarullee baate ifa dandee deemu jaanii dhiisuun takka nama gargaaruudha. Akka inni hin deemne itti rarra'anii hoottu eessa nu biraa ol baataa miti jaanii gad deebisuun immoo miidhaadha. Dhukkubni kun na qoftitti miti dhukkuba artistoota maraati. So silaa jechuudha gaa. Qoomiin arrabaa fi walitti hinaa fuudhaatii fi wal xiqqeessu sirba Ibroo Ibsaadhaa kanuma arraan tana beeyu hagam takka gad xiqqeessu jiran hagam takka wal qaban artistoota Oromoodhaa maaliif miila irratti rarra'an haa guddatan jireenyi artistoota jireenya kufaadha akka maaliif Oromoo maqaa balleessinaa ja'aniititi mataa qaqqabattee ijoolleen sigalee kagaraan beelaa uffata bareedaa uffatanii saba keenyan xiqqeessinu ja'anii because saba garaagaraatitu Itoophiyaa tana keessa jiraata. Waliin xiqqeessinuu maafiin saba kiyya xiqqeessaa maafiin bututtuu uffadhee deemaa maafiin fuula namaa dhaabbadhaa deemaa jeeti artistiin tokko dirqama bareedee jechuudha. Kagaraan duwwaa uffata bareedaa uffatee pirotokoola isaa eeggatee gabbaa. Osoo jireenya isaa kanaafuu hirrifatiin itti rarra'uu fi wal xiqqeessuu fi miila wal qabuudhaa fi gartee maqaa garaagaraa amantii ispeeshaalii amantii jala daatanii wal dhahuudhaaf gartee kutaadhaan gosummaa wal qoodanii kun gosa kanaa bara kunitu kuni noole kuni ala kuni bara artistiin kuni ala artistii ala waan ta'eef hin gargaarru gartee siivil waarii xiqqaa tokko uumanii addaan nu hiratanii nu fixanii jechuudha sigalee kana jidduutti arba lamaan wal lola jidduutti sanbaleexa horarama jaa jireenya artistiidhaa akka rabbiitiin jiranii maaliin jechuu barbaade Farahaan wallee as deebi hoggaan dha'uu fadan wallee jaalalaa malee wallee qabsoon baafnee manaa abbaan kiyya hagdirree lolaa seenee nayatii meessesuu qoodan qabu Oromoo biraani qoodan qabu abbaa kiyyan yoo walluma siyaasaatu taphachuu baadhee jechuudha. Abbaan kiyya kadhiin isaa dhangalee saree ta'e magaalaa Meessoo keessa bara 83tti aniyoo qoodan qabu moo ifimuun qabaa dirqama jechuudha. Abbaan kiyya akkanatti naa wareegamee jee takkaa miidiyaa irratti Oromoodhaaf wareegamee jee dubbadheen beeku qabsoodhaa fi sadaqaan dhoo isatti akkuma jaanittiin itti dhiisee jechuudha waa hedduu. Ani Oromoodhaaf illee qabsaayatiin jiree garuu gabbee ifatti wanni gartee na argaadhaaf sooshaal miidiyaa irra laxxafaa deemu hin jirtu. Sadaqaan na argaadhaaf kaameeraa fira dhaabee sadaqadhu ni jirti hin jirtu. Osooniin ani jechuudha qooda qabaachuu baadheewu dhiini abbaa kiyyaa hadhan galee san hidhatee lole akka namni nama tokkoof qabsaa'ee lolutti kuffisee jechuudha. Kufuu isaa san bira dabaree aarsaan inni kafale sanillee namni sulee muummee qabsaawaa hin jiru beeku hin jiru jechuudha. Dirqama sooshaal miidiyaa irratti himuu qaba. Is takka sirba qabsoon baafne jaanii kanaan nu dhawan gosaan nu dhawan kanaafin jechuudha maafin beekamee maafin amata 16 guutuu gingilchaadhaan bishaan waraabe. Ammaasillee gara sooshaal miidiyaa teekinooloojiitiin as deebine biyyattuun monetization hin qabdu kuftuudha. YouTube'ni biyya tana keessatti namni biyya tana keessaan ulaalu hundinuu maallaqa hin kafalu. Kaalatti biyya takka keessaa ilaalamu. So gara kanaanis miidhaa jira. Gama hawaasni itti siin bayyanatiniitiin miidhaa jira. Gama mootummaatiin akkana. Kanaaf silaan beekamuu baadhee jee gaafa isheenes kana walumaa galattuu ibsaa kiyya ani fuula uummata kiyyaa dhaabbachuun fadhu fuula durallee yoo rakkadhee yoon dhibame
ummata kiyya rakkisee wal'aanamurra na awwaala wallahi irraan dubbadha anaaf galatoomii xuxuuxeen na keessaa baaftee ulfaadhu kabajamiisaa kiyya. Thank you for gaafiin takka miira keessa nama jajjate bilayyan kiyyaa. Akkasii namni gaafatamu immoo yeroo takka asumatti waan qoflaa himaa asumatti waa'ee miiraa himaa because gaafii ati gaafatamtuutu murteessaa yoo waa'ee gaddaa gaafatamtu yoo waa'ee gaddaa gaafatamtu yoo waa'ee gaddaa gaafatamtu yoo waa'ee gaddaa gaafatamtu yoo waa'ee gaddaa gaafatamtee sakandii takka keessa jijjiiramtaa asumatti waa'ee qoflaatis gaafatamtaa asumatti mudannoos gaafatamtaa yoo ibsee fi galatoom jennaani. Mee caalaan barataa yuunivarsiitiiti. Mee gaafii wallisaa Farhaan irraa qabdu itti fufii carraa nama biraatiif hin dabarsaa. Hayyee sagaleen ishee ni dhaga'amaa? Yaa hin dhageenye. Duraan dursee hundi keessanuu galatoomaadha. Artist kabajamaa keenya artist Farhaanis galatoomii. Itti aansuudhaan hundi keessanuu warri gastiirra jirtan nuuf galatoomaadha. Har'a kan hin dhufeen magaalaa Machaaraatu irraa. Barataa yuunivarsiitiiti. Gaaffiillee itti lasunda gaaffii jabduu miti. Gaaffiin tiyya gaaffii taphas ta'uu danda'a xiqqoo I think xiqqoo wanti nama godhu dandeessi shakkisiisuu dandeessi. Gaaffiin tiyya koonsartii Suudiitti gaggeeffamte irratti namni wayii koondoom sitti kannee jiraayi or not sitti hin kannee sanuma gaaffiin tiyya biraatiin. Hayyee galatoomii caalaa keenyaa gaaffii deebii anaa fi abdeen godhaa jiru irratti galatoomii baga gaaffii tana na gaafate. Hirmaattee na bareechuu keetiif galatoomii. Waan amma na gaafatte kanas osoon koonsartii Saawudi Arabiyaa hin dhaqin durallee ni ja'an. Kuni gaaffii hawaasa irraa kaate osoo hin taane gaaffii qaama hinaafurraa kire'eet taatee itti mari'atanii tolchanii eessaa wallisaa kana cabsinaa ta'eettuudhaan ta kire'eet taatee dhufte hawaasa keessa facaafamtee eessaan mucaa kana maqaa cabsinaa ayya baay'ee ayya goshte eessaan mucaa kana maqaa cabsinaa ta'eettuun ta'uumamtee maqaa rabbii guddaatiin kakadha wallaahi wabillaahi watillaahi tuni farada jechuudha kan siin sabu farada ayye adeeroon dubbisi jira goshte mucaa kiyya jidduudhaan dhiifama Abshir. maahii kiyya na dubbisi kuni si deebite na fakkaata si galee Hayyee ejjita kanaa galatoomi. Ejjita akkasii jaaladhaan. mala maqaa itti wal cabsanii maqaa rabbiitiinis yoo kakadhee tuni mala maqaa itti wal cabsanii Hayyee taate si bira jirraan. ayyee ulfaadhu deema. Okay, daawwattoota keenya gaafii fi deebii isaa dheeraa dagoone artiist Farhaan dalaga irraa qabneeti asitti taa'uunitti jirra. Kara egaa namoonni gastii ergatanis hedduudha. Namoota kana hunda simachuu hin dandeenyu. Sa'aanis wal hungeessu. Farhaan eefa gaggeessinee boodarra maybe nuti waliin taphachuu dandeenya. Akkasii farree gaafii tana ani akkan itti si gaafadhu dhabeetiin waan kanaanis daddabaruun ture mucaan si gaafateewu gaafii tana bareeddudha. Akkanatti hawaasa irratti baga deebistee namni gaafii jiba irratti maqaa rabbiitiin hin kakatu. Yeroo hedduu namni waan akkanaatiin nama komata waan akkanaatiin maqaa nama xureessa waan Farhaan even tanaa miti waan gurguddoo dila jaamteetu jira si galee waan hin dubbatamne hedduu irran deebi'aa abbaa ilmooti yaanan godhin waan shiraanna irratti dalagame kun maqaa balleessiidhaaf waan akkana eessaan cabsina tabiraatillee dhufuu dandeessi. Ni eegganna jechuudha. Kanaaf wanni reefna tanaan dubbadhu hoggaa nuti ifiin if jajjabeessinee guddanna jennee tarkaanfanne miilatti nu rarra'inaadhaa nu gargaaruu baattanillee kajennu waan akkanaati. Miskiinummaa teenyaan carraaqqannee keessaa baana nu gargaarullee baattan miilatti nu rarra'inaa tajennu waan akkanaa tana faadha. Look. Thank you. Galatoom. Namni gaa ilmoo isaatiin kakatu waan jabaatti maleedha. Saniifuu amma boodas yeroo wanni akkanaa kaatee koonfarmi godhaa dura yoo barbaachisaa ta'e kunoo ni jirra. Farhaan isiniif inneetii gaafii qabdan san face to face akkanatti gaafannee deebisaa irraa isinii fuuna immoo duubaan maqaa wal balleessuu fi kun hawaasa kiyya jaalatamoo kun akka dhaabbatu asumaan kabajaa guddoon isin gaafanna. Okay, Caalii gaafiin danteessii dhufteeti.
Gaaffii barsiirees noor kaagotanii so waan mira ibsaan ni beeka nuti hundinuu ni beekna waa yeroo dheerallee yaa bar wanni gariini waan san qofaa mitiiwu akkamitti achi dhaqee sirbaanuu wanni keessa godhaniiti waan san keessa warroota san uummatteetu waan kanaaf kana qindeesse kun indaa'uun bara jettee mara ulfeessuun gaarii miti. Waan tokko namni tokko gosa jibbe akkamitti akka si dha'uu barbaadu akkamitti akka karaa simeessuu barbaadu waan haala isaa waan jirra sirraan kana beekuu danda'u qabdanii indaa'uun kun asirratti kaasuun andas nan jenne garuu an qallaalitti abdii kiyya yoo ati naa kan itti carraa gaafii takka kana dhibdeen gaafachuu fadha. Farree gaafiin an akka na dhibde sirbi kee yoo mileenaatillee mileenota hedduu laalamaa jira. Dhageettillee Oromoo biratti argataa jira. Maaltu awwaardii Hacaaluu irraa si hambisee? Takkaa hirmaattee achi keessatti filannoo san keessa seentee beektamoo achumaan seenne moo inuma nagarregaa yeroo hedduu awwaardii san irratti wanni kun maali? Awwaardii Hacaaluu irraa koomii hin qabu ani awwaardii Hacaaluudhaa dhiyoon tana jalqabee fuula dura hirmaadhee akka walli isaan tokko badhaafamutti badhaafamuu ni danda'a. Awwaardii Hacaaluu irraa ani koomii hin qabu. Akka walli isaan tokko hirmaatutti akka madaala isaanitti gaafa na dhiyeessan itti badhaafamuudhaaf qophiidha. Garuu awwaardiilee san dura godhaman gartee sanirraa koomii gurguddoodhaan qaba. Maaliif jennaan OBN illeen awwaardii dhiyeessee ture eega kaafteefuu ani bar waa hedduu dubbachuun fadhuu bar maaliif dubbadheef miidhaan irra fidijee waan hin yaadu jechuudha si galee hajirru keessa biitiin keessa jiru Afrikaa Itoophiyaadhaan jira si galee waa'ee dubbachuun fadhu gaafa bara 2018 sirbi karratee san duraa ka ammaan tana miiliyoona 20 seenee jiru kuni saniin dorgome wallistoota 50 waliin nu fidanii wallistoota 50 keessaa tokkoffaa bahee wallistoota 10 waliin nu fidanii wallisaan keessan jirre Ali Birraa qofa hundi isaanii ni jiran wallistoota 10 waliin nu fidanii wallistoota 10 keessaayis wallistoota 20 waliin nu fidanii 20 keessaa tokkoffaa bahee 10 waliin nu fidanii 10 keessaayis tokkoffaa bahee 5nis waliin nu fidanii 5ffaa keessaayis tokkoffaa bahee ni beeka hawaasni ni beekan isin jiru gaafa san mo'aatiin ture sadarkaadhaan gadoo dhufe xumura irratti garuu bishaan dhuudee jechuudha dubbiin namni badhaafame sin jiru suni amma dubbachuun fadhu asuma irratti hin dhaabee jira dabraa. Thank you. Abdi silaagaan odaa awwaardiidhaa immoo amata lama dura isaan kan hordofaa tuman ture akkaataan isaan artistoota gaayid itti godhan namni mormana irraa muru hin jiru sodaata akkas hin qabu yoo dhugaa ka dubbannu taate. Haala biraa keessatti agarraan poostuun godhee jechuudha. Arga booda hanga awwaardiin haqaan nama keessummeessu dhufutti biyyattii Itoophiyaa tana jedhamtu sana keessatti sirbi xiyya awwaardii takka irratti illee akka hin baane beekiniin dubbadhee jira jechuudha. Poostiin godheetiin jira. Amata lama dura ni yaadatta. Namni harkee jiraate jechuudha. Hin barbaadu awwaarduma takka keessatti sirba xiyya hin hirmaachisinaadhaa jetiin dhimmiina dabarsee jira jechuudha. San booda namni hirmaachisin jiru jechuudha. Hanga haqaa dhufutti jee gamanumaan ani Hacaaluu awwaardii irraa koomii hin qabu anaaf Hacaaluun awwaardiidhaa nagaa walitti. Thank you. Ibsaa caaltu hojjechuunis galatoomaa yeroo takka isinillee jalatti isin dubbiseetiin faraan. Yoo waan hunda nagaa fattan beeke ani waa hedduun gaddiigaa iccitii isin hin beekne hundan gagguura waan isin aarsaa waan hawaasa aarsaatiin dubbadha waan ta'eef jecha masasabla na gaafadha yaa dis ibsaa fi biiftuu fi caaliin yeroo takka jala naa teessanii faraan gaggeesseetiin isin sadanuu bikka takkaa waliin deebisee isin walitti hafu akkam jetta? Okay, iddoo bareedaadha faraan wanna taasifte hundi keessattuu naannawaa Harargeetti uummanni keenya irra bal'aan isaanii ni beeka dubbachuu dhiisaniiti callisuu filataniiti malee yeroo dheeraa waggaa lama dura irraa kaasee soo hanga ammaan kanatti illee ni beekna. Meeshaa keessatti galchina artistii jabaan jaalannuu fi dhugumatti immoo nama waa godhuu danda'u ni dandeessasi bagan dhaabbatiin fuula namaatis amma boodallee akka jabaattee bakka namni itti si'iini olitti argamte
asfaatu abdii sirraa qabnaa si jaalanna hedduu isa qabanya wakkolchi waan isa keessa jiru itti dhagaameetuma kaasuudha malee silaa sagantaa kanarratti waan kanaa kaasuun qabu ture waan beekurraa namni annin beekaa maaliif hin dhageenye namni kun takkaa fi wayiin as tattaafuu waan jiruun kaase so jabaadhaa bakka ayyaa fi hin deebina miti. Isaaf hedduu ulfaadhu miira keessan irraan galee hedduun si jaaladha. By the way ibsaan nama keessaanillee na gargaaraa ture. Wallahi nama qarshii na ergaa asitti na gargaaraa ture. Gartee rakkina kiyya akka hawaasni beekuu fi akkan gargaaramu fedhee dubbate. Malee waan biraati. Yaa ammeenya biraati fi kanee wallaalee mitaanis nuti naaf galamaan akka fayyatti. Galatoon ulfaadhu wallahi ibsaa kiyya hedduun si jaaladha. Malee hedduu si jaaladha. Naa jiraadhu si jetti barbaada. Okay. Galatoon yaa gaarii achii biroo. Wanni beeka. Jiraadhu harree kennaa umrii dheeraa. Yaa. Taatoo nufarree abshir waan biraa keessa wanni seenii wanni jirtu siigalee gubbaa kanaan kokkoofna malee keessa keenya waan biraati jechumaa fi santu na dubbachiise malee wanni miti. Dhukkuba dawaa beekan dawuma itti bitanii sanuma dawaa maan beekne yaada jiruu fi abshir biroo hunduu numa dabraa abdii turtii gaarii galatoo ulfaadhu. Thank you. Galatoo maasinillee xumurree jirra abdii. Farree dhammaa anaafyatii walitti hafee daawwattoota keenya gaafiilee hedduudha waliin dabarsu jirra. Gaafii miiraa, gaafii qoflaa, gaafii taphaa, gaafiileen sila dandeenye ilaal carraan uummata kanaaf gaafii kannu filannoo farreeti. Farreen humaa rakkoon qabu haana gaafatanii namoota tokko galchii silattuu nama dilaaf yeroon isin geessuu naan jeetiin akkasitti carraa kana namoota gaafannuu danda'e malee ani keessummaati yeroon fide gaafiilee tartiibaan gaafadhee nageetti jeenii kabajaanii gaggeessaa faraan bikka guddaa waan isinii qabuuf waan isin jaalatuu fi carraa kana piliis anaaf fadhaa naa kannii ummanni tokkoon gaafii naa gaafatanii jee malee silaa koomantii irrattiin carraa nama hundaafuu kanna ture koomantii irra gaafii gaafatan ture sanii gaafiileen namuu yaada adda gaafii adda qaba sanii hundi keessan wallahi galata hangana hin jaamne nu biraa qabdan hedduu galatoomaa osoon sagantaa tiyya hin xumurratti sagantaa carraa Farhaaniifin kannaa kabajamoo artisti Farhaan yaada kan kee hawaasaaf maal jetta hawaasaaf maal dhaammatta dhumarratti immoo hawaasa kanaaf wallee kan kee keessaa tokko akkaan jaalattu hawaasni jaalatu nu afeertee yoo feete caayaa jaalalaa akkasitti anaafatti wal gaggeessine anaa fi hawaasnis walitti hafna itti fufii yaada kan kee manni keetii carraan keetii amma. Okay, dhaamsi hawaasa kiyyaaf qabu ta duraan dursoodha waluma qabee wanni dubbadhu hayyoota keessan sheekootii teessan artistoota keessan ulamaa'ii teessan gartee qabsaa'ota keessan walumaa galatti jajjabaa keessan if jalatti ilmoo ofii nyaatu bashoo qofa akka bashootti if jalatti ilmaan keessan hin nyaatinaadhaa tajatti yoo gargaaruu dadhabdan fi tattaafatee haa ba'u isaa fi jireenya isaa walii dhiisaadhaa akka bahu laalaadhaa dandeessan gargaara dadhabdan immoo miira jalaana xaayinaadha dhiisaadha. Jettuun barbaadaa jechuudha. Aboo maali bo'oo qaba namni ol seenee gaafii nama gaafachuuf. Hamzaa kiyya. Abdeen baana. Namzee mooditara bar nama biroo nama lamaa qaba. Ani warroota sana jalaatiin ilaalu jira. Koomantii tontee ammaan dhumarratti ilaaluu jira ta'a. Mana kan dhufu jettu. Maal taati? Rabbi si baase arraboota si daawwachuun kaane faree si afaan qabe dubbii dhiifama warra muditara qabutee abdeetee isaan tun na arsaayyee fixadhoo faree gaafii takkaan qaba osoo ati hin baane duratti. Gaafii tantee boodan itti fufa gaafiin ani wanni dubbachuu jiru gaafii ergaa dhaammataa waan ta'eef jecha gaafii keetiin dura jiru. Itti fufarree ta'u. Ishi ayyee bareeda amma si gaafachuun danda'a jechuudha boodarra goolabda dhaamsa. Okay. Gaafin tiyya
Inni beekne Itoophiyaan agriimentii dhaabbata Google AdSense wajjin qabu kun akka biyya guututti warroottan aartiitiin wal qabatee diraamaa filima ta'ee warra gartee yuutuubaroota sooshaal miidiyaa irratti hirkatanii jiraataniif dhiibbaa guddaadha. Waan kana silaa rabbiin carraa walitti fideenii hawaan kana furuu danda'u gaa piraayim ministeer biyya tana bulchuu hawaan sanaa lama geessee naquu danda'u. Walitti fidee maal jettee gaafatammaa abiyyi silaa rabbi walitti fidee. Gaaffii bareedaa na gaafatte. Dhimma kiyyaa miti kan hin haasa'u. Yoo piraayim ministeeriin rabbi waliin na fide dhimma kiyyaa ani ilma namatti haajaan qabu jee dubbadheetiin ture. Dhimma waliigalaatiin dubbadha jechuudha. Biyya keessa jiraatus akka waliigalaa godheetiin dubbadha. Is takka ija mirgaatiin, ija bitaatiin qofa osoo hin taane ija mirgaatiin aartii Itoophiyaadhaa tana garagalii ilaali. Ispeeshaalii aartistoota Oromoodhaa jireenya isaanii kana dho'ifatanii deemu jiraniifiti. Mee gabbuu ilaaliifiti. Humna qabduun yoo rabbi sii laaffise sattarii tayyattuun qaba jechuudha sii galee. Gamanumaan waan hin jechuu barbaadu. Aartistoonni sattaramanii jireenya bareedaa jiraachuu jiranis ni jiran. Sun akka itti ta'e qaba. Akka itti ta'e qaba jechuudha. Annani mataan irraa muru hin jiru abbadachii gurguratee abbadachii 4-5 fudhatee gurgurachuu jiru sun carraa isaatii harkachuu isatti ni gammannaa garee kophaatti bilisoomtee gartee bilisummaadhaa fi tujjaarummaadhaa fi qananiidhaan jiraachuu jirtu jira. Gareen takka immoo ta dhiibdee itti kannitee jalaa haftee dirree qullaa tatteessuu jirtu jirachuu gama aartistootaati yoo halaallu ta'e. Maal jechuu kiyyaa aartistoonni kan itti toltee jiraachuu jiru jira. Makiinaa moodeela jijjiiree sun carraa isaatti baga rabbii godheef itti haa dabalu. Sun akkas ta'uu hin qabu. Ta'ullee aartistoota kana yoo waan kannituuf dhabde mootummaadhaan waan hin jiru sigalee yoo carraa harkadde yoo waan kannituuf dhabde akka dalagatanii jiraachuu dandayan gartee hordoftoonni keenya as keessaa gara galii namni Itoophiyaa keessa nu laalu galii hin qabu. Monetization irra hin jirtu biitiitiin beeksisni asirra deemaa hin jiru. Dhaabbata Google AdSense wajjin haasayitii diil godhiitiiti aartistoota kana gargaaree haa if gargaaranii. If gargaaruu bira dabarree biyyaafillee faayidaa godhuu dandeenya jechuudha. Akkasitti taaksii nu gaafatee biyyallee gargaaruu dandeenya, miskiinallee gargaaruu dandeenya. Because hurkaan teenya lafa gannaqamaa hin jirtu gingilchaan bishaan waraabaa hin jirru jechuudha. Kana yoo waan nu kannullee dhabe haala monetization biyya kana keessa akka TikTok galii as keessatti qabaachuu danda'u godhuudhaa fi akka YouTube'ni biyya kana keessatti galii harkachuu danda'u Google AdSense wajjin diil godhee warra YouTube'aati wajjin dubbatee carraan yoo argame godhuu ni danda'a. Mootummaa biyya tokkooti wajjin haasee waan kana furuu danda'a. Ulaagaa isaan gaafatan guutee furuu danda'a. Gartee kana malee wanni hin gaafadhu waan argadde. Mana naabiti, makiinaa naabiti, jireenya kiyya fooyyeessi, maarree naa godhi jee wanni dhuunfatti gaafadhu takka hin jirtu jechuudha. Akkas. Faree hedduu galatoome silaa namni waan dhuunfaa isaa waan ittiin jiraatu waan mana makiinaa dachii waan illee gaafachuu danda'a maallaqa gaafachuu danda'a namni ati immoo akka aartistoota waliigalaa yaaddee san biraa dabartee aartistoota bira dabartee yuutuubaroota xixiqqaa hunda waan furmaata ta'u yaaduun keetu waan bareedaadha. Kanarraa haaf immoo warroottan garigariin mataa keessaa aartistoota gaddaddaan ni jiran shari'aa islaamaatiin wal qabsiisanii isaaniif hin dhaamsa dabarsuu barbaada. Waan aartiirraa dubbatu jirraan ta'eef jecha gabaabumatti rabbiin quraana keessatti aartiin haraam hin jenne muuziqaan haraam hin jenne hadiisa keessaas hin jiru ammoo hajibni haraam jee jira rabbiin yeroo aartii dalagan aartistoonni walumaa galattu hajiba irraa of eeganii akka Ibroo Ibsaa amma biyya faarsisan rakkoo tokko illee hin qabu akka Rabiilaa Sanfaa akka Qamar Yusuufaa rakkoo takka illee hin qabu hajibumaatu haraama hajiba xiqqoo keessaa maddi jecha biyya keessan identitii keessan addunyaa mul'isuun ni danda'ama. Kanumaan jechuu barbaada. Jabaadha abdii muratina artistoonni ni beena Oromoo keessaafu yeroo hedduu irra guddaan isaa yeroo dheeraadhaaf hammata hedduuf rakkoo keessa taa'ee uummata isaatiif sagalee ta'ee afaan isaa
akkasuma banziila qabsoofaa ta'ee akkasitti namallee kakaasee bilisummaa hanga qabsaa'onni hundi alaa galu bilisoomnee meejaanii hanga isaan wal gaafatanitti warri oofee siin ga'ee warra artistoota kana qooda keessaa qabanii garuu keessatti gaawwanni fayyadaman hedduudha hin argamtu. Saniifuu gaamee rabbi haa tolchu. Isin jabaadha. Wanni ganaadha addunyaani. Jabaadhaan isin hin jedhu. Warri jiraatee isaa jiraatu kan jiraatinis fuula dura abdii rabbiirraa qaba. Hundaafuu abdii muriinaa jabaadhaan isin hin galatooma. Thank you, Hamza. Abdee kiyya dhiifama yeroo takka faraan harkutti hin jiru gadiin bu'aa na deebise. Okay. Nattu kanaa jira. Thank you, Hamza. Hamza gadiin si buusa dhiifama wajjin. Okay, abshirayyee. Safwaan wannamuuti irraa kaasii diinaawalii fi Safwaaniif carraa kanneetiin ijoollee kanaaf sanboota irra gaa Safwaanis nama jabaadha nuti qabnu diinaawaliis akkasuma sanboota farree yaada isaa itti fufee ni xumurraa dhiifama nu of kolchaa hundi keessanuu gaa nama hunda galchuu hin dandeenyu gaafii teessaniif yaada teessan hunda fudhachuu hin dandeenyu gaafiilee teessan asuma keessatti cuunfaa deemna because gaafii hawaasaati waan ta'eef Safwaan nu hubanne yeroo galatoomii abdee faraan dhugaa hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa gaafiilleen si baay'attee jirti gaafii gariillee gartee gaafii istiraafa nama akkaastu jira gaafuma akkanaa qabnaa haa ta'u garuu dhugaa hedduu seenaa abbaa keetii irraa taasoo ittisa rabbi rahmataa godhuu fi abbaa keenya hunda hedduu gartee garaana nyaattee atiis hedduu itti gadditee dhugaadhaa gartee seenaa akkanaa tana fakkeenyaaf ammoo Oromoonni kun karaa mi'eessooti moo isatti jette. Oromoon tun balloodha lafa guddoo jirti naannoo adda addaa jirra seenaa tana amma namni naannoo sanii sirritti ni beeka jedheetii yaadaan akka mataa kiyyaatti. Ammoo warri naannoo biraa gartee seenaa tana hin beeku ammas irraa dhaga'uu kiyya fakkeenyaaf seenaa abbaa keetii tana. Kanaafuu gartee akka hawaasa Oromoo tokkotti anaas dabalatee qabsoo abbaan kee godhe wareegama abbaan kee godhe san dhugatti osoo gartee takka bifa gartee kitaabaa takka hujumatee tanaan bifa walleetiin gartee bareechitee waa'ee abbaa keetii san ibsite nu biraas numa giya jeetii yaada gartee maaliifi amma keessatti gartee yoo gartee nama biraa dhabamtallee abbumaatu sossee kara danda'uun seenaa isaa tana baasu jira. Osoo gartee seenaa tana hawaasa Oromoo naannoo hunda bira jiru geessite hedduu bareedaadha jeetiin furadha. Okay, seenaa duraan dursee Safwaan kiyya gartee na bareechuudhaaf dhuftee gaafii deebii anaa fi abdeen goonuu irratti dhuftee na bareechuudhaaf gartee indaganaa deebitee quuqamtee waa'ee abbaa wareegama abbaa kiyya Sulee Mahammad irraa na gaafachuu keetiif galatoomii sirba tokko abbaa kooyaa Sulee goota ija diimaa haji'u baaseetiin jira yuutuba kiyya jala jira mi'eessoo biyya ta'uu jaamata dureen isaadha mi'eessoo wal qabattii achitti wareegame waan ta'eef gartee wal dhabdee lola daangaadha Somaalee Isaatii fi Oromoo jidduu gaggeeffamtee bara 83tti mootummaan gartee walitti jiruudhaan beekama yeroo hedduu mootummoota dabran ni beekama gartee tiliilamistii kana jechuudhaan saboota tokko Oromootti buusuudhaan akka biizii ta'an godhaa ture magaalaan mi'eessoo immoo takka haragalfattee hin beektu jechuudha hanga gaafa qeerroon gartee gugachiftutti mi'eessoo akka malee keessa turte jechuudha gartee sanboota xiqqoo haragalfattee jechuudha. Bara 83tti abbaan kiyya wareegame gaafa san diina kana deebisuudhaaf magaalaa kanarraa diina kana deebisuudhaaf wareegame eega wareegame booda biyya ni fudhatanii jechuudha biyya fudhatanii reefun tana dubbadheetiin jira irra deebi'uun feene akkasitti seenaan tun tana abbaan kiyya gartee wareegama kana keessatti namni takka maqaa isaa dhahee hin jiru awwaalameetuma calcal jette jechuudha warruma mi'eessoo qofaa beeka wareegama abbaa kiyyaa jechuudha sigalee
warri meessoo guutuun ni beekaa warri asabuutis guututti ni beekaa Suleeman Mahamad namni hin beekne hin jiru Sulee beekamaa jaaniitti maqaa qabsootiin yaaman kana seenaa abbaa kiyyaa bal'iseen dubbanne immoo sirbaan walliseetiin jira fuula duraa iskiriptii barreesseetiin jira seenaa kiyyaa wal qabatee gartee seenaa abbaa kiyyaatii fi seenaa jireenya kiyyaa guututti filimaan akka qophaa'u jechuudha. Maaliif ni danda'ama amma baasii jila sana osoo hin baafne teekinooloojii AI amma dhufe kanaan fayyadamee gartee iskiriptiin qophaa'ee jira. Bifa filmiitiin dhiyeessuudhaaf illee sanirra ni jira. Rabbi haala fisuu yeroo dhiyoo keessatti baroota muraasa keessatti ni baasaa jeetumaan eega safaan keenya. Gartee egaa seenaa abbaa ifiidhaa yoo daboolamtellee ilmi baasuu qabate jettuun guyyaa takkaan illee tattaafadhee numaan baasaati jettuun qaba. Abshira hedduu galatoomii faraan gaafii xiyyanaa deebisuu keetiif gaafii sabiraallee takka numaan qaba waa'ee artistoota kanarratti dhugumaa artistoonni keenya keessattuu artistoonni Oromoo akka artistii wallisaa qofaa miti kalaalamu qabsaawaadha. Ka qabsootiis bu'ee gaafa gaddaatiis gartee bashannansiisaa gaafa bashannanaatiis gaafa Oromoon bochuus waliin bu'aati guyyaarraa gartee waa qopheessaa akka artistii Oromoo gizeen dubbadhu bifa saniin aartii tana itti fufsiisaa dhufan dhugumaa artistoonni Oromoo yoo ka fudhannu taate harki irra guddaan isaa gartee waa harkatuufi miti ka dalagaa ture jechuudha. Osoo waa harkatu bira dhiisii ifiifuu osoo gartee waan maatii isaatu itti tajaajilu hin qabne ka'ee hawaasa kanaaf bashannansiisaa keessatti wallee san keessatti gartee dhokotee wallee qabsoo keessatti dalagee qabsoo tana fufsiisaa deemaa turelleedha. Artistoota gurguddaa kana yoo fudhanne akkasuma dabarsanii amma abdi qophee gaafta akka interview haadha mana isaa gootee waan hin dhagee maaliif daleeydee gartee takkaa waan kanaan biizinasa daleeydee maal jettee gizee gaafattu ilmaan Oromootiifin ilmaan kiyyaafin duwida Oromoo akaafaa akka duwidi Oromoo kun ooyiruudha. Isaan kanaani booda gartee ilmaan kiyyalleen gartee isaan kanaani naa tajaajilaman jee dubbatee artistoonni guutuu waan akkanaa dabarsaa ture. Tagaafa sanii akkasii miidiyaan akka ammaa kanatti hin jiru wanni hundi akka ammaa kanatti hin babal'anne ammaan tana gartee teeknooloojiinis baay'atee jira bifa ammaa wallee amma dura hoppirra daleedee na fakkaata bifa kilippii sanii yoo daleedee farree dhugaa an akka kiyyatti akka saksas taakuttu qaceellottiin beekaa bifa saniin gartee yoo hojjattee ammaan tana jijjiiramne akka durirra wayyaadha jeetii yaada. Akka artistootaattis maaliif wal qabatanii gartee waan kana jijjiirama jiru kana isin warri ammaan tanaa jenereeshinii ammaa kun jijjiirama kanarratti maaliif hin fayyadamne yaada joon qabu. Reefun tana bare ija bitarraa gara ija mirgatti mootummaadhaan nu garagalchii yoo carraa argamtee fayyattuu irratti deebiseetiin ture beekta. Nuti wanna kana godhuu hin dandeenyu. Gartee akka aartiirraa fayyadamuu dandeessanii wanta kana maangoonii jechuu kan keetimi. Safaan akkas jetteemi waltaatanii akka aartiirraa fayyadamtan maangoonii jechuu keetimi. Dhuunfatti illee gartee haalli ammaa kun gaafa artistoota keenyaa ka duraa wajjin irra fooyya'aadha yaada joon qaba. Bar irra fooyya'aadha oomitiyyuu. Ifini maatiti akkuma duri san dubbiini monetization biyya kana keessa hin jiru AdSense Itoophiyaa irratti kafalaan jiru TikTok illee Itoophiyaa irratti hin kafalu wannummaan gartee social media ta'e Itoophiyaa irratti kafaltu takka hin jirtu kanaaf kun immoo akka nama qabrii keessa jiraachuuti yoo gartee faayidaan hin jirre yoo artistoonni waan kanarraa ka fayyadaman ta'e biyyaa fi mootummallee gargaaruu ni danda'anii gartee wal bira dhaabbachuun miskiina hedduu gargaaruu danda'anii aartiin waa hedduudha daleedi biyyoota garaagaraa Turkii fakkeenya fudhachuu dandeenya Hindii fudhachuu dandeenya kanaaf biyyaaf shoora guddaa taphatti
Kanaaf mootummaan dhaatu wanna kana sirreessuu danda'a nuti sirreessuu hin dandeenyu aarsansiidhaa wajjin qadiil godhee wanna kana monetization akka biyya kana deebi'u haa godhuu danda'u mootummaadhaa nuti itti barbaadeeti. Thank you. Safwaan itti farreen gaafii fi deebii keessaniif galatoomaa diinaa oliif carraa kana diinaa ol nu gabaabsi. Gaafii inni illeen yeroo akka gabaabsee deebisutti bikoo sa'a dheeraa asirra taa'u jira dalagaa dhiisee dadhabsiisne diinaa ol nu gabaabsi gaafii tantee itti nufuu fi bikoo manni guutuudhaan garee fuuna nyaachuu qofaa fi aanaa dhaggeeffachuu jiru diinaa ol diinaaf jaanii diinaa ol asumaanuu nama jabaa hawaasa isaa karaa miidiyaatiin tajaajilu jiru asumaanuu akka hordoftonis dhaamsaqiyyaa itti nuuf diinaa ol. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi khaisan akkam jirtan? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Diinaa ol kiyya akkam nagaa fayyaa. Aboo harree kiyya gaa si jala taayitiin si hordofaa ture jalqabaa kaaseen qaxumuraatti ammoo carraan boodara nagee ajaa'iba waan sitti ta'u. Inumaatu baga boodara nagee maaliif gartee waan silaa ati dubbachuu sodaatte hedduu taniina silaa boodana tuttuqee bira kutu barbaadutu jira. Ana booda namni ka dhufee gaafii gaafatullee hin barbaadu maaliif nu duraa balleessa waan ta'eef. Wallahi hedduu galatoome rabbi umrii si haadhee reessu abdeelleen hedduu ulfaadhu asirratti kana sagantaa bareedu tana qopheessitee namni hedduu of eeruu feetiifi. Duba gaafarree kiyya ani haasawa hin dheereysu abdeelleen jabu wayi waate oguma duraatiifi. Akkana ijaa. Booda'aanuun kan keetis rakkoon qabu ati maashiidha. Ni beektaa obboleessa kiyyaa. Boodarra yoo antellee rakkoon qabu. Boodarra aanu numaatu gaarii jeetiin jira bara. Inna akkasii warri mana kana daawwachaa jirtan hundinuu galatoomaa faraan baddeessaa durillee namni hedduun ni beektanii. Moorarraa ammoo sababa gaafii namoonni adda addaa karaa adda addaatiin gaafataniif jecha iccitiilee hedduu waan silaa asirratti dubbatamee hin beekne hunda gaafatanii akkasi baranii jiranii. Moor ammoo wanti itti dabaluu barbaadu faraanii wajjin faamiliidha. Nama mana faraanii wajjin jiraatee isaa wajjin nyaatee dhugee beeku. Harka isaatii fi harka ishiitarraa nama wajjin illee waa dalagee beeknu waa hedduullee wajjin dabarsinee jirra. Wantoonni gartee takka takka wanti alaa dubbatamu san durillee dubbatamaatuma turte ammallee dubbatamaatuma jirti deebisaan ammoo akkuma inni geessan anirra deebi'uun barbaadu. Namoonni waan akkas akkasii jendaa uumanii waa dalaguu barbaadan ni jirti. Ammoo amala faraanirraan wanti takkittiin ani dinqisiifatu jechuudha. Halaalarraa wal beekaa turre mana isaatti ammoo wal agarree wajjin nyaannee wajjin duwinee amala faraanirraa wanti ani hedduu dinqisiifadhu. Faraanii hanga namni alaa jaalatu kana caalaa hoggaatti dhiyaatte faraan jaalatu. Wallahi waan kana gawaaniin itti dhiyaattee isaa wajjin nyaatee dhugeef hin beekaa. Nama obsa qabu, nama hin dadhabne, nama ammaas jettee tanan dhageenye amaluma isaarraa waan namni isa tuubaa dhukkee kaasutan nama hin dhageenye. Artistoota Oromoollee gaa hedduu beeknaa. Manillee hedduun itti dhiyaattee beekaa. Nama hanga ammaatti pirootokola isaa eeggatee, naamusa isaa eeggatee, hojii isaa keessatti gartee qulqullina hojii isaa eegee hanga ammaatti osoo istaandardiin isaa gadi hin bu'in osoo bakka takka dhaabbatee waan gaafatin nama hanga ammaa jiraatu jiru. Farree kiyya gaa asii hojii ol dheereessa gartee atillee na bira jirta guyyaa biraatiin si duwwaa. Waan jiru ta'a. Mana kiyya dhuftee na wajjin jiraattee istiidiyoo tiyya keessatti na wajjin walaleessitee na wajjin yedaleessitee na wajjin gangalattee qaaxiraa na wajjin bultee haala kiyya bartee jaalala kiyya bartee waan hin anjibbus bartee na biraa deemtee arragaa atilleen nama guddaa naa taateetiin si arkee naa jabaattee jaba Oromoon qabdu keessaa tokko taatee mul'attee jira garanumaanuu gammachuu guddaan qabaa ulfaadhu gaadii nama kee. Waan wajjin walaleessitee itti san irratti wayii yaadadhe gaafa sirba kee murtuguutoo kana walaleessaa turre qindeessaa turre sanii galgala tokko gartee nama guddaa ta'u waggeessuudhaaf bakka wayii deemnee wajjin osoo sagantaarra jirru. Halkan guutuu wajjin bashannanaa bulleetuma ganama hoggaa mana sanii deemne mataan hunda bakka takka farree waan sanan kan ammaan tagaddo dhukkubbii mataa sanii manni guutuun kana dhukkubee istiidiyoo Ibraahim Sa'iditti jechuudha. Wallee dalaguu deemnellee hadisnee biraa deemne. Wallaahi biyyaa sana. Reefu mudannoo san himta jeetiin eegaa ture hoggaa mudannoo abdeen si gaafatu. Guyyaa tokko keessatti nama torba musaddee mataan bakka takkatti nu dhukkubeen hundaa'u mana sanii yaane maal akka ta'e immoo guyyaa sanan qaaraa naaf hin galle. Asala. Wallahi we don't know maal akka ta'e hin beekne ganama hoggaa hundinuu mataa kana buusaa galle. Ajaa'iba guyyaa sana. Innaa akkasii farree kiyyaa haasawoon dheeressu ati gaafii takkaan seeqaas gaafii takka asirratti. Artistoota Oromoo keessaa gartee namni yeroo dheertuu hojii aartii ta'an irratti lafaa jiru. Aartii jechuun gaa nama hin beekneetitu sirba qabsoo baasteetii fi sirba daansii baastee ganama gaafata malee aartii jechuun roga hedduudhaan jirti. Hojiiwwan kee hojiiwwan qulqullina qabu even
Oromoo bira kutee gartee hanga sadarkaa Arabaa fi Somaalee fi sabaa sablammoonni bira warree afaan Oromoo hin beekne illee dhageeffaturra sirba gahee aartii Oromoo illee hedduu ol guddistee. Wanti asirra gabaabsee si gaafadhu Osfaanaadhaaf yeroo takka qaadhimamtee turte. Osfaanaa jechuun sagantaa guddaa Ameerikaatti waggaa waggaa irraa gaggeeffamu. Waa'ee dhimma ispoortii kubbaa miilaatii wajjin wal qabatee artistoota biyyarraa afeeree geessaa. Waan san irratti yeroo takka afeeramtee akka turte gartee qubaan qabaa. Osfaanaan sanii akkamitti waan san addaan mure moo sagantaa saniitu siif hin qabamin immoo akkamitti waan san irraa oolte kamis na afeere? Okay, gaafii bareedduu na gaafatte. Abiyyi dhiyoon tana maal jee osoo man tiktoka laaquutiin harkee onna sanii biyya miskiinaa keessatti jee yoo maatiin tantee tujjaara taatee nama si gargaaru qabaattee jireenya bareedaa jiraattellee ati miskiinaa sababni Ameerikaan dhaqa jettee yoo imbaasii Ameerikaadhaa deeyite ilmoo biyya nama biyya miskiinaa waan taateef jecha imbaasiin Ameerikaadhaa sin dabarsuu jedhe. Kanaaf Osfaanaan haa galatoomu irra deddeebi'ee natti ergaa ture jechuudha. Imbaasiin Ameerikaadhaa immoo na darbee jechuudha. Kana imbaasii Ameerikaatiin na kuffisee carraa biraatis hoggaa naa laatan deebi'ee carraa saniif fayyadamee ammas illee numan dhiyaadhaa jechuudha. Gama isaaniitiin warra Osfaanaadhaa wanni koomadhu hin jirtu jechuudha. Haa galatoomani hooggantoonni Osfaanaadhaa. Akkaana jalaa nafne ammallee naa ergaa jiranii fuula durallee na gargaaranii imbaasiin Ameerikaa carraa nuufannee ulaagaa guuttannee dabarre taanaan hawaasa Oromoo bal'aa ummata jaalalaa sanirra dhayinee taalentii teenya agarsiisuudhaaf fuula durallee qophiidha jechuudha. Nama kumaa fi 500 si daawwachaa jiru kana keessaa isaan bira guyyaa waan taateef toorri nama 500 olii namachi jiru jeetii yaada. Hooggantoonni Osfaanaallee waan kana dhageeffachaa jiranii bakka imbaasii Itoophiyaatiif maal gartee taasisa dura dhaabbachisanillee isaan walqixxeessuu ni danda'an gaafa godhaniiti. Asumaaduu amata faraan Osfaanaa irratti akka agarru abdii qabna. Warree kiyya gaa hedduu galatoome asirratti si harkadhee siin kallattiin hawaasa duratti si dubbisuu kiyyaa fi sagantaallee gama xumuraarra waan taateef asumatti hin gabaabsaaf ta'e galatooma hayyee. Galatoomii Diinaa Walii fi Safwaan dhuftanii hirmaannaa keessanii gaafii teessaniif galatoomaa ulfaadhaa isin jala naa turaa naaf karaa walitti dhaammanneetii wal gaggeessinaa nagaa naa turaa. Thank you hayyee galatoomaa ulfaadhaa. Farree walitti deebina yeroo dheeraa booda gaafiin gaa an akkanatti sa'a dheeraa turran jenne yoo xiqqaate sa'a takkaa fi daqiiqa 20-30 turra qofa jeetiin dhufe. Jaalaltee hawaasni si qabu immoo sa'aadhaan hin daangeffamne dheeraadha. Even namoota as jala yeroo carraa takka jiru jiranii asumaan of kolchaa jennaanii yaada keetii irra dhaabne yaada kan kee itti nufuufiiti dhumarratti mana nu bareechii akkasitti adda baan. Asirratti immoo osoo fitin dura waan takkaan jaa waa'ee reefuun tana achi gala giiftii maal jaanii bareessu turanii ani yeroon laayivii seene fuul durallee isiniifin hima. Keessummaa kiyyaafillee giiftii kannaa jee isin kadhadhu yoo isinitti tolee giiftii fedhinnaa keessan inni kannitanii fi anaaf immoo taaphumaa fi sheer akka iskiriinii hin qabne gootanii fuul durallee waa takka even badhaasan isinii qopheessaan maallaqa kiyyaanii fuul dura hawaasaaf even badhaatotaa fi faraan fa'aa immoo wallistoota faraanillee nama akkasiitii miti nama isin gaafatu miti isin gaafateetis hin beeku fedhinnaa keessanii namni dasisa jee keessaanillee waan dasisa jee godhuufii danda'a. Asirratti immoo nuti giiftii faraanii kannaa jennee inuma never ever isin hin gaafannu kanan isin hin beekufadha koomantii reefuun tanaa akkuu ture galatoomi farree itti fufeeti. Galatoomi waa'uma giiftii jamsanaa hin beeku waan akkam akka taatee ammumaan sirraa dhaga'uu jira waan akkamii hin beeku yeroo hedduu tiktaa kan fayyadamu gamanumaan dubbadde reefuun tanaa uummata akkaan hawaasa fayyadaruun barbaadiin jee kan akkana bira dabarraa. Dhaamsi nan qabu maal irratti dhaabne turre? Uummata kanaaf dhaamsa waliigalaa maal qabdaa hawaasa si daawwachuu jiruu fi warreen wanni kun rikoordii ta'ee bira gahuuf hawaasa si jaalatu kanaaf maal dhaamtaaf walumaa gala cuunfitee fi dhumarratti immoo jaalattu nu fafeetta san ture. Irran deebi'aa
jajjaboo Oromoonni qabna jettee itti abdatturra sheekootiin raayis haa ta'uu wallisaan raayis haa ta'uu hayyootarraa haa ta'uu qabsaa'otarraa haa ta'uu artistootarraa haa ta'uu walumattu qabee ummata Oromoonni qabna jettu kana yoo gargaaruu dadhabdan isin tattaafatee keessaa bahu hayyoo lafaa keessan isin tattaafatee galmaan haa ga'eetu yoo gargaaruu baattan miilan jalaan haxaawin haadhaa dhiisaadhaa walitti qabee maal jechuu barbaada akka if jala nyaatu ilmoo ifii if jala nyaatu bashoo qofa ilmi namaa if jala nama nyaatu akka bashotti ilmaan keessan if jalatti nyaatinaadhaa jechuun dhaamsa qaba. Thank you. Nyaatanii jechuutti hin jiru ilmaan keessan if jalatti nyaatinaadhaa yoo gargaaruu dadhabdan miila jalaan haxaawinaadhaa sani. Dhaamsin lammadaa kanin ani qabu immoo beekamtiin akka itti faayidaa qabdu jira akka itti miidhaa qabdu jira warreen hawwii beekamtiidhaa qabuuf warra isin dura beekamerraa muuxannoo faayidaa isin qabduu fi miidhaa isin qabdu akka nama waa baratutti silaa bira tatta'anii haasoisanii itti seenanii gaariidhaa tajattuun qaba. Beekamtiin bakka itti nama sheenessitu jira, bakka itti nama gammachiistu jira. Kanaaf beekamtiidhaaf jarjaruun duratti faayidaa fi bu'aa beekamtiidhaa nama isin dura beekamerraa baradhaatiti. San booda itti gaafatamummaa fudhadhaadhaa tajattuun qaba. Kanuma haasawan ilaa ammaa haasawa keessatti kabajabaa ummata Oromoo ummata nan jaaladhu kana jibbuu fi kana jaalatuu fi kanatti hinaafuu fi kana kuffisuu fadhullee walumaa galatti lammii tiyyataniin irraa dhaladhee haasawan ilaa ammaa haasawa keessatti yoon dogongoree jiraadhee dhiifama naa godhaa miira keessa galee yoon jiraadhee xiqqoo karaa maqee jiraadhee dhiifama naa godhaadhaa hedduun isin jaaladhaa obboleeyyan kiyya ilmaan kiyya abbootii kiyya hawwan kiyya hundinuu dhiifama naa godhaadhaan isin hin jaa xumuradhee isin jiraan gama. Ulfaadhu farree.